amma meeshaa kana nu dura annollee jenne shakkinee turreeyyuu amma baay'ee dasnu jedhee agarginee jenne baay'ee sirriitti dasnu jedhee jira gammannee jirra jenne. Meeshaa kana dhufnee fudhachuu kenna baay'ee isin galatoofannaa arganne meeshaa kana fudhachuuf baay'ee gammannee jirra isinis baay'ee galatoomaa isinin jedha. Meeshaa kana meeshaa bareedaadha. Ani fe'uu fin dhufe konkolaataa qabdee dhufe argu haala bareedaadhaan dalaganii mirqaan teellee haasoftu sonaan hin jenne meeshaa kana isinuu argitanii murteessuu dandeettanii namni meeshaa kana argite immoo haala gaariidhaan boru mucayyoo ta'e obboleetti jenna argatee qunnamee hojjechiifachuu danda'a. Anillee inshaallah ittiin naga'e rabbitti naa ga'u isin bira yaada jechuudha. Akkuma isin argitanii meeshaa kaamilaa qaarsaa jechuudha biffee haalaan bareeddu taate balbala sadii fi akkasuma algaa meetirka 20 koomodiinoo tokkochaa fi chuupudii fi sibiila isaa wajjin akkasuma taansee qumsaaxinii balbala sadii hedduu bareeddu taate jechuudha. Haala isin argitan kanaan kadalagamte dugdi duubni isii walumagala boodiin isii samaawii barriin isii ammoo kireemii kataate jechuudha. Meeshaalee bareedaa kana taansee ammallee soofaa haalaan bareedaa ta'e kana jechuudha. Soofaan isin argartan kuni maashaallah soofaa nama torba teessisu boondiidhaallee soofaa haalaan bareedaa ta'e kana jechuudha qabadhee isin dhufee jira. Isinirra ka eegamu meeshaan kunillee gatiin isaallee baay'ee qinnaashidha. Gatii isaallee beekuudhaaf akkasuma ammoo kwaalitiin isaallee beekuuf viidiyoo kee kana hanga xumuraatti subscribe like share godhaa dhageeffadhaa. Nagaaf kabajaan kenna ka onne qulqulluurra wadda simbira jiraatu jecha warroonni maatii kiyyan akkaatanii hiriyoota keessan ishee godhaa warroonni maatiin hin taane subscribe gochuu maatiin taasisan jira. Akkuma isin argitan kana meeshaa obboleetti kenna qabannee isin dhufeerra jechuudha. Meeshaa kaamilaa jechuudha. Akkuma isin argitan kana soofaa qabdi, qumsaaxinii qabdi, algaa qabdi, biffee qabdi jechuudha. Meeshaa akkana kanneen qabdi. Namoonni meeshaa qarsaa jechuudha. Warroonni meeshaa kana jaalatanii meeshaan kun isinitti tole keessan dubbisuun raffatinaa isin jedha. Gabaanumaan gara biffee keenyatti yoo isin dabarsu jechaadha. Biffeen kuni akkuma isin argitan kana jira jechuudha. Abbaa balbala sadiiti garaan isin duubinsaa akkanatti mastaawotiidha. Jaalillee akkuma isin argitan kana jira banayyoo isinitti agarsiise. Mul'isa jechuudha. Bootaan isaa mijataa miti waan ta'eef xiqqoo kan akka waan gachiisee fakkaata miti. Bootaan mijataa miti akkuma argitanii cinaan tokko ol kaa'aa cinaan tokko bakka yookiin mul'isa jechuudha. Keessi isaa madaddaraan isaa kinuuti miidhagfiidhaan hedduu bareedee kan tolfame keessi isaa kinuu kuni akka kunillee hin banamne qoqqolfii godhu akkasuma miidhagfin isaa hedduu kwaalitii fi baay'ee furdaa kan ta'e jechuudha. Kan garaa keessa galu namoonni tokko burcuqqoo nu godha jettanii namoonni burcuqqoo jettan burcuqqoon meeshaan itti waan gadhuufaatuuf jecha itti ulfaatee isin jalaa cabuu danda'a waan ta'eef yeroo baay'ee filannoo keessanii keessa isaa jechuudha osoo miidhagfii yookaan xaawulaa osoo gootanii baay'ee bareeda jechuudha. Kun illee akkuma argitan kana madaddaraadha jechuudha. Akkuma argitan kana kinuuti cinaa tokkotti illee madaddaraadha jechuudha. Namoonni barbaadan meeshaa kana ajajachuu ni dandeettan isin jedha. Akkuma argitan kana maashaallaadha. Ittaansii ammallee asirratti kiisa qaba jechuudha. Kiisa tokko kinuuti kiisa lama qaba jechuudha. Akkuma argitan kana as bira asii fi kana biraatti qaba jechuudha. Balbala lamaan biratti kiisa lama qaba jechuudha. Jalaan illee koomodiinoo baay'ee guddaa ta'e qaba jechuudha. Koomodiinoon kun jalli isaa jechuudha meeshaalee hedduu isin qabachuu danda'a waan ta'eef argitanii meeshaa mul'achuu hin barbaanne meeshaa akka distii ta'ee maxxanshaa waan garaagaraa waan mul'isuu hin barbaanne guddaarra ta'e jechuudha. Jala isaa kanatti guuruu dandeenya jechuudha. Akkuma argitan kana jechuudha. Biffeen keenya kun taansee algaadha jechuudha. Algaan keenya meetira tokkoo fi 20 jechuudha. Garaa isaa keessaa sibiila kanarraa kan galu chuuppudiidha jechuudha. Sibiilli kun sibiila orijinaaliidha. Sibiila lallaamsha'u sanii miti jechuudha. Sibiila furdaa orijinaalii ta'e jechuudha. Akkuma argitanii miidhagfin isaallee meeshaan inni hojjetame mukni irraa hojjetame illee algaa ta'ee qumsaaxinii ta'ee bifti ta'ee muka hedduu orijinaalii ta'e jechuudha. Gubbaa isaa kanarra immoo soofiraashin hin galiin chuppudiitu gala jechuudha. Chuppudii san makiinaa keessa keenya jirra. Akkasuma immoo koomodiinoo of biraa qaba jechuudha. Algaan kun koomodiinoo tokko of biraa qaba. Meetira tokkoof 20 waan ta'eef gaafa meetira tokkoo fi 50 ta'e immoo koomodiinoo lama qaba jechuudha. Akkuma argitan kana algaan keenyallee akkana fakkaata. Itti aansee gara qumsaaxinii keenyaatti itti dabarsa jechuudha. Namoonni tokko kararii kana adii ta'uu dandeessan. Karariin kun adii osoo hin taane kireemii jedhama jechuudha. Akkuma argitan kana asii mastaawotii nama qaama namaa guutuu mul'isee irraa hafu qaba jechuudha. Argitanii qaama namaa kana guutuu mul'isee kan irraa hafu qaba jechuudha. Mastaawotii baay'ee dheeraa ta'e qaba jechuudha. As biratti
akkasuma immoo as biratti illee madaddaraa qaba jechuudha. Uffata cabsanii keessa kaayanii jalaa gubbaatti madaddaraa qaba jechuudha. Yoo barbaadan tadarraabillee godhuu dandeettanii namoonni isii tana gootaan garuuyyuu akkana jechuudha. Osoo gubbarratti tadarraabii qabaatee bakkee konfartii algaa uumaa mallees ni qaba garuu kun akkasii miti. Garaa isaa keessa masaabaadha akkuma isin argitanii. Masaabaan isaa tansharataatiidhaan kan dalagame uummata akka harkisuun isaallee kan nama hin dhibne tansharataati ta'e jechuudha. Xiqqishuma as qabdan argitanii xiqqishuma qubuma tokkoon xiqquma as qabdan jechuudha. Akkuma isin argitan kana tansharataati waan ta'eef as biratti bakka iffata fannisan qaba. As biratti illee boota uffata daraadaratan qaba jechuudha. Masaabaan lama qaba. Isin haga barbaadan irra galchuu dandeetta. Yoo barbaadan as bira tokkollee jettan tokkuma isin galchina. Lamallee gaafa jettan lama isin galchina. Itaansee soofaadha. Soofaa haalaan bareedaa ta'e akkasuma boondidii irraa dalagame akkuma isin argitan kana jechuudha. Haala isin argitan kanaan beektiraasiin isaallee kinoo isii kana taate jechuudha. Haala kanaan qabadhee isin dhiyaadhee jira nama torba teessisa jechuudha. Kan amma irra taa'ee ol ka'e sun kan nama sadiiti. Kan amma irra taa'e sun kan nama lamaati. Walitti kan nama shaniiti. Itaansee as birallee kan nama tokkooti. Akkasuma immoo koornarii irrallee kinooti kan nama tokkooti. Walitti kan nama torbaati jechuudha. Soofaa nama torba kararii isaa ka barbaadan keessanitti toleen godhuu dandeettan jechuudha. Akkasuma immoo boondidii irraa hojjetame namoonni hajamtanii namoonni feetanii namoonni jaalatanii uftanii keessaa yoo nu dubbistan ni argattanii sinin jedha. Meeshaan kaamilaa akkana fakkaata. As biratti gatii isaa hunda isaa yoo siniin himne ifa manarraa ta'ati. Gatiin meeshaan kun ittiin dalagame jechuudha. Soofaan kun birri 60. Itaansee bifeedha. Bifeen 35. Itaansee algaadha. Algaan 28 taansee akkasuma qumsaaxiniidha. Qumsaaxiniin 32 jechuudha. Meeshaan isiin ittiin dalagatte akkuma isin argitan kana jechuudha. Gatii yoo isinitti osoo hin himin bira darbe jechuu barbaadeeti. Yeroo baay'ee zula gatiin himtu jettan yoo akka tasaa ta'ee muddamee dagadhee jiraadheen alatti yeroo maraa hin hima jechuudha. Ammallee irra deebisanii hima algaan 28 qumsaaxiniin 32 biffeen 35 Itaansee soofaadha. Soofaan kun 60 boondidiidha. Yoo boondidiin taane 40 yoo boondidii ta'e 60 namoonni hajamtanii namoonni jaalatan jedha akkuma isin argitan kana kinooti boondidiidha jechuudha. Harkarrattuu ni beeksisa. Meeshaan keenya kaamilaa akkana fakkaata. Meeshaa kana yoo jaalatanii ajajachuu barbaadanii ajajadhaa sinin jenna. Bootaan nu hin geessine tokkollee hin jiru. Boota hunda hin geessina. Wanti nu daangeessu hin jiru sinin jenna. Meeshaaleen keenyarraa kan kaamilaa akkana fakkaata. Itaansee warri kaamilaa mee maal jedha maaltu itti dhagayama walumaa naa caqafna. Meeshaan kaamilaa walumaa galatti akkana fakkaata jechuudha. Warroonni jaalatan keessaa na dubbisuun irraa fatina lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti teelegiraamii fi waasaappiin gabanumaan argachuu dandeettanii amma gara fe'uutti deemnaa daayyochuma. Akkuma isin argitan jechuudha warroota meeshaa kaamilaa fuudhuu dhufe yookaan obboleeyyan isiiti jechuudha. Hunda isaaniitu dabaree kenninee fi dabareedhaan meeshaan keenya kun meeshaa akkamii akka ta'e maaltu akka itti dhagahame asuma dubbisaa isinin jedha jalqaba eenyuuf kenna. Amma meeshaa kana nu dura annollee jenne shakkinee turreeyyuu amma baay'ee dasnu jedhee agarginee jenne baay'ee sirriitti dasnu jedhee jira gammannee jirra. Meeshaa kana dhufnee fudhachuu kennaaf baay'ee isin galateeffanna. Haa ta'e isin arganne meeshaa kana fudhachuuf baay'ee gammannee jirra. Isinis baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Meeshaan kana meeshaa bareedaadha. Ani fe'uu fin dhufe konkolaataa qabdee dhufe arguu haala bareedaadhaan dalaganii mirqaantillee haasoftu sonaan hin jenne meeshaa kana isinuu argitanii murteessuu dandeettanii namni meeshaa kana argitamu haala gaariidhaan boru mucayyoo ta'e obboleettii jenna argatee qunnamee hojjechiifachuu danda'a. Anillee inshaallah ittiin naga'e rabbitti naa ga'u isin bira yaada jechuudha. Hundi keessanuu jaarrallee ta'ee isinillee ta'ee galatoomaa isinin jedha. Akkuma isin argitan kana meeshaa kaamilaa fe'aa jirra. Jalqaba irratti soofaa feene ittaansinee qumsaaxiin akkasuma dabareedhaan feene haala kanaan xumurree jirra jechuudha. Warri shifeeriitii fi akkasuma warri meeshaa fuudhuu dhufellee imalli keessan imala keerii isiniif haa ta'u imala gaarii isiniin jecha gara kaamilaatitti yoo deebine kaamilaa fuuraa kan kee dadhabbii kan kee kana nama itti galee fuulduratti ilaalee haara rabbaafatu si haa taasisu isiniin jedha. Uummata kaawwanillee filannoo keessan zulaa haa ta'u isiniin jedha.